Guys, viidiyoo amma sabboontuun lakkiste argitaniirtu garuu jechuudha. Namni kun maalumaaf lafa jala deemaa bara kan nagarramaa jiru. Namni lafa jala deemu bichaatu nagarramaa jira bara. Lafa jala kan deemu silaa ilbiisota garagaraati malee namni lafa jala hin deemu yaa jamaa. Leesh lafa jala deemtu sin qoy. Lafa jala deemu dhuma kana dhiisaa lakki lafa jala deemuu dhiisaa. Hai. Sila akkam maal akka ishiin jette dhaggeeffattaniirtu ammasin. Yeroo nuti asii muka mixii qabannee asutaallee achutaallee ani faan keessattuu jechuudha yeroon asutaallee achutaallee takka maatitti dawwalee takka maal jedhe hai maal yoo natti himte maal taata gizeessan gizuma sana yoo natti himte maal taata lakkii piraankii hojjetaa jirraa fayyoo fi jiraa walitti taraasuudhaaf mucaan kooyyuu sitti aarteetti yaa sabboontu sirratti siin jechaa jirti argite. Nagaan isiniif haa ta'uu kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifu egaa duraan dursee waan hundumaa iyyuu kan caalu egaa fayyoo fi jiraan walitti araaramuudha innis gara ilmoo isaatti deebi'uudha. Gaammoo ammas deebisee sabboontuun hojiin ishiin hojjette hojii guddaadha. Maalifiini jara kana walitti taraasuudhaaf jettee sababni isaan jarri kun kana dura wal lolaniif maal akka ta'e egaa namni hundi keessanuu hin beektu. Dubbiin kun har'aa kaleessa miti erga sabboontuun dhuftee miti jechuudha jarri kun kan wal lolanii kan mal dura kan isaan wal lolanii jiranii sababni isaan wal lolaniif immoo maal akka ta'e hundi keenya ni beekna jechuudha. Egaa sababa sanaan ilaalchifatee raawwatee jarri kuni akkamitti walitti jara kana fiduu qabnaa kan jedhan waliin mari'atanii raawwatanii waa'ee kana hojjetaniitii jiru. Hojiin kun immoo waaqayyo haa galateeffamuuti. Harmeen isaanis biyyarraa dhufaniiti. Wanni kun immoo sababa kanaan kan ka'e harmee isaanii birarree gahee harmeenis dhaga'anii dhufanii raawwatanii akka jarri kun walitti araaraman ta'aniitii jiru jechuudha. Waaqayyo haa galateeffamu. Namni nama tokko wal barattiin gaafa argu gammada malee walirraa gaafa fageessu nama hin gammachiisu. Egaa nutis immoo amma tokko qubarraa qabna. Akkuma beekamu isheen illee dubbatteetii jirti. Namoonni muraasni isaanii hin beeku. Ani waan akkanaa nama hojjetu miti. Namoonni beeku numa beeka jechaatii turte. Bargixi hundi kennaayyuu amma tokko hin beekne jechuudha. Gadi fageenyaan isoo akkasitti keessa beekuu baanne heenuma beeknaa jechuudha. Sababni isaa maali jara kana haala kamiin walitti fiduun akka nu barbaachisu yookiin immoo haala kamiin jara kana walitti fiduu qabna kan jedhuuni wanti kun kan hojjetamuu dhaqee akkasuma immoo namni sooshaal miidiyaa kanarra hojjetu oluma godhee gaduma godhee raawwatee jechuudha. Waa meeqaan kan namallee walitti fiduu danda'u akkasuma immoo hojii isaallee guddifachuu danda'u waa baay'eedhaani kana hundinuyyuu namni sooshaal miidiyaa irra jiru hin beeka inni abdii qabna. Sababa kana ta'eef egaa sabboontuun haala kanaan akkasittiin hojjettee raawwattee harmeen keenya illee dhaga'anii waan kana dhufanii asitti argamanii akka jarri kun walitti araaraman taasifamee jira jechuudha. Sababa kana hundumaa kan ta'e eenyudha? Sabboontuudha jechuudha. Odoo sabboontuun akkasittiin viidiyoo kana hojjechuu baattee odoo ishiin akkasittiin waan kanarratti qindeeffattee too hojjechuu baattee harmeenis akkasittiin itti dhimmamanii raawwatanii dhufanii akka isaan atattama kana walitti araaraman hin ta'anii hin taasisanii jechuudha. Egaa sababni harmeen akka atattamaan dhufanii raawwatanii akka jara kana walitti araarsan taasisee waan sabboontuun viidiyoo sana hojjetteef fayyoonis immoo waan akkasittiin cimsitee raawwattee dubbiin kun cimee dubbatameef jechuudha. Malee sababa biraatiif miti sabboontuun nama jireenya mataa ishee qabudha. Ilmoo nama qabdudha. Namoonni beeku hin beeka jechuudha. Namoonni baay'een hin beektu. Guyyaa kaleessaa isinii dubbadheetiin ture sabboontuu waan asii hin jirreef malee odoo as jiraattee gadi baatee waan tokko hin dubbatti yookiin wanti kun piraankiidha yookiin immoo jiraatullee hojii kana na hojjisiise jechuu dandeessi. Kan jedhu isiniif dubbadheen ture amma tokko keessa isaa isinii dubbadheetiin ture akkuma dhaggeeffattanitti. Kanaaf jechuudha dubbiin ijoon jirtu kanadha isinii jechuu barbaanneeti. Egaa waan immoo jarri kun walitti araaramuudha. Namoonni fayyoo fi jiraa walitti jaallattan akka isaan araaraman barbaadan akkasuma immoo waan sabboontuun jidduu isaanii keessa galtee jireenya isaanii isaan jalaa booressitu isinitti fakkaatu
akkasii miti akkuma jireenyi isaanii walitti deebi'ee raawwatee ilmoo isaanii iddoo tokkotti isaan guddifatan barbaadnee raawwannee waan akkasii goote jechuudha. Egaa isheen dubbatteetii jirti. Sababa kana ta'eefuu ijaaf qalbii irraa isaan hambisaa isiniin jenna. Hundi keessan warri itti mufattanis yoo jiraattanii hojii kana isheen hojjechuu isheetii fi tarii namoonni mufata hin dhabamu. Sababni isaa maa inni waan dhugaa ishee waan sana goote itti fakkaachuu danda'a nama baay'eetti. Bargit akkuma argitanitti viidiyoo irratti agam akka ishiin isarraa fagaataa jirtu itti dubbachuudhaaf illee agam akka ishiin sodaattu argaatii turtanii. Gaafa dhaqanii algaarra fa'aa taa'anii gaafa dhaqanii immoo kaaffeetti piizaa wal affeeranii akkamittiin akka isheen isatti dubbataatii turte akkamitti teessumuma isheellee akkamitti akka isheen isarraa fagaattee taa'aatii turte argitaniitii jirtu jechuudha. Baay'ee sodaattiin akkasuma kabajjiin nama guddaadha innis abbaa ilmaaniiti. Nama kabajamuudha jechuudha. Fayyoonis nama kabajamtuudha. Innis nama kabajamaadha. Kanaafiyyuu kabajamuu qaba. Sodaatamuu illee qaba jechuudha. Maaliifini egaa namni kamiyyuu ni kabajama. Akkuma akka guddinaatiin yookiin immoo akka umurii guddinaatiin yookiin immoo qaama guddinaatiin osoo hin taane nama tokko bakka akkanumatti iyyuu nama kabajuun barbaachisaadha jechuudha. Kasii olis ta'e kasii gadis ta'e nama kabajjee yoo jiraatte atillee ni kabajamta. Akkasiin isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kooyi. Egaa viidiyoon har'a sabboontuun hojjettee egaa kana fakkaata. Fayyoonis immoo haala jiru hundumaa gadi babbaasatii jirti. Harmeen illee egaa akkuma waan hunda isaanii qoqopheeffatanii dhufanii viidiyoo fayyoo ammaa dhaggeeffadheetiin hin ka'e jechuudha. Kan kana dura isheen geellakkiste waan harmeen achi fidanii fi dhufan dhadhaa namna kana argisiisatee turte. Maashaallah hedduu takkan gammade. Harmeen ishii dhugaa waaqayyoo umurii dheertuu isaaniif haa kennu. Irra oolchee isaan haa bulchu. Dhugaa baay'ee nama gaariidha. Hedduu takka na gammachiisanii wanti isaan godhanii dhufanii guyyaa kaleessaa viidiyoo isheen geellakkisteetti argitaniirtu. Qoriimoo maal jedhanii egaa jiraadhaaf jedheeti irbaata dhiiraa jedhanii waan ta'e sana kan isaan fidaniitti dhufanii maashaallah agilgiliidha miti wanni sun agilgiliitti jechuudha isaan fidanii dhufanii. Biyya keenya hin jiru waan akkasiin nuti gara shawaa waan ta'eef hin jiru nu biratti akkasittiin hojjetamu. Maashaallah hedduu takkan jaalladhe akaawwi irraa hojjetama natti fakkaata wanti suni garuu hedduu takkan jaalladhe jechuudha. Dhugaa harmeessi baay'een jaalladhe harmee haadha kakuu jechuudha. Baay'uma tokko keessa koona bu'anii waaqayyo isaan haa eebbisu umurii dheertuu isaaniif haa kennu. Micayyoo ishee immoo kan fayyoo sanallee harkasii qabanii fuudhanii jiraatti kennanii ilmoo keetii akka ilmoo keetti guddisii barsiisi jedhanii maashaallah wallahi hedduu takka natti tole hedduu takkan gammade. Waaqayyo ammallee umurii dheertuu isaaniif haa kennu wal bira oolchee isaan haa bulchu. Hedduu takkan itti gammade dhugaa.